Microeconomics 1 Chapter 5 Pricing the Output Determination under Perfect Competition isiniif qabadheen dhufeera. Egaa akkuma beekamu Microeconomics 1 Chapter 1, Chapter 2, Chapter 3 fi Chapter 4 paartii garaagaraatti qooduudhaan chaanaalii kanarratti hojjetamee jira. Warra isa ilaalle dhaqxanii dursitanii isa ilaaluu dandeessu. Inni kun Chapter 5 dha. Perfect Competition kan wajjin ilaallu ta'a. Egaa ilaaluu jalqabu keenyaan dura warri chaanaalii kanaaf haaraa taatan subscribe gochuun dagatinaa. Kun barattoota ikoonomiksiitiif afaan oromootiin tiitoriyaalii qophaa'uudha. Baay'ee kan isin fayyadudha. Anaan na fayyada, isinii waan miidhu waan hin qabneef subscribe godhaa, like godhaa, share illee gochuudhaan barattoota wajjin barattan hiriyoota keessan garaagaraa akka qaqqabu godhaan isiniin jedha. Egaa wajjiniin haa eegallu. In economics analyze different type of market structure are assumed to exist. Egaa economics keessa marketii gosa lamatu jira. Perfectly competitive marketiin jira, imperfectly competitive marketiin immoo jira. Egaa kan nuti irraa wajjin ilaallu perfectly competitive marketidha. Imperfectly competitive market warra jedhaman isaan kana sadanidha. Monopolistic competition, pure monopoly fi oligopoly. Isaan kun imperfectly competitive marketidha. Kan nuti warra wajjin ilaallu garuu chapter 5 microeconomics 1 perfectly competitive market kan jedhudha. Mee garaagarummaa perfect competition fi imperfect competition wajjin ilaallu jalqaba. Perfect competition is a market structure characterized by a complete absence of rivalry among the individual firms. Perfect competition kan jedhamu tokkoon firmii gidduu wal dorgommiin kan hin jirre yeroo ta'u perfect competition jedhama jechuudha. Firmii tokko firmii kan biraa gidduu wal dorgommiin kan hin jirre yoo ta'e. Imperfect competition jechuun immoo when single firm has a certain degree of control over price of its product. Firmiin gatii isaa murteessuu kan danda'u ta'e gatii piroodaktii isaa sun meeqatti akka gurguru gatii isaa ofiisaa murteessuu kan danda'u yoo ta'e imperfect competition jedhama. Kun guutummaan guutuutti murteessuus ta'uu danda'a, hamma tokko murteessuus ta'uu danda'a. Garuu firmiin gatii piroodaktii isaa hamma tokko murteessuu danda'u ta'e yookiin guutummaattis murteessuu danda'u ta'e imperfect competition jedhama. Perfect competition keessatti garuu firmiin yookiin kaampaaniin tokko gatii piroodaktii isaa murteessuu hin danda'u. Akkasuma immoo wal dorgommiin firmii tokko firmii biraa gidduu hin jiru jechuudha. Perfect competition keessatti gatiin kan murtaa'u gabaadhaanidha malee dhaabbanni tokko firmiin tokko ofumasaa gatii murteessuu hin danda'u. Gabaatu gatii murteessaa jechuudha. Akkasumallee wal dorgommiin immoo dhaabbilee garaagaraa gidduu hin jiru jechuudha. Perfect competition keessatti. Imperfect competition keessatti garuu wal dorgommiin ni jira. Hamma tokko gatiis immoo murteessuu danda'u jechuudha. Garuu asirratti akka hubattan kanan barbaadu perfect competitioniin aayidiyaalidha malee dhugumatti gabaan perfect competitionii ta'e hin jiru lafarra jechuudha. Giraawundii irra hin jiru. Garuu aayidiyaalii perfect competitionii hin jiru akkasumatti ittiin baranna malee gabaan biyyaa perfect competitioniidhaan kan hojjetamu hin jiru jechuudha. Egaa wajjin haa ilaallu perfectly competitive marketiin maal kan jedhu. Assumption of perfectly competitive market ilaallu. Assumptionii maal irratti hundaa'a? Gabaan tokko perfectly competitive dha jedhamuudhaaf marketiin tokko perfectly competitive dha jedhamuudhaaf maal guutuu qaba kan jedhu. Inni jalqaba assumptioniin isaa large number of buyers and sellers. Perfectly competitive market keessatti kan bitus kan gurgurus baay'eedha jechuudha. Firmii baay'eetu jira. Inni lammaffaa identical commodity dha. Perfectly competitive market keessatti commodity wal fakkaataa ta'e identical ta'e garaagarummaa tokko illee hin qabne identical fi the same kan ta'edha jechuudha. Commoditiin gurguramu yookiin piroodaktiin gurguramu wal fakkaata. Identical commodities are produced by all firms in industry in terms of its technical characteristics and services associated with its sale and delivery, ruling out non-price competition. Kanaafuu technical characteristics isaas wal fakkaata. Services yoo ta'e servisiin dhiyaatu sun guutummaatti wal fakkaata waan ta'eef price competitioniin hin jiru jechuudha. As keessatti identical commodity waan dhiyeessaniif piraayisii irratti firmiin tokko firmiin kan biraa wal hin dorgomani. Kan isaan dhiyeessan wanti hundi isaa waan wal fakkaataa ta'edha. Wanti gurguramu perfect competition keessatti waan wal fakkaataa ta'edha jechuudha.
Inni itti aanu there is free entry to and exit from industry. Firmiin tokko salphumatti perfect competition keessa seenuu danda'a, salphumattis immoo keessaa bahuu danda'a. Free entry and exit dha jechuudha. Perfect knowledge or perfect information. Each buyer has full information regarding quality, price and other characteristics of the product. Sellers have also equally the complete information regarding input price, the price and the quality of the product, technology, future price of the product. As keessatti perfect knowledge yookiin immoo perfect information jechuun firmiin yookiin inni gurgurus odeeffannoo ga'aa ta'e qaba, inni bitu uummannis odeeffannoo ga'aa ta'e qaba. There is no information asymmetry. Hanqinni information hin jiru jechuudha. Firmiin amma waan gurguru sun kwaalitii isaa, piraayisii isaa waan hunda sirriitti beeka. Inni bitus immoo ammasuma piraayisii isaa, kwaalitii isaa waan hunda beeka jechuudha. Kanaafuu hanqinni knowledge yookiin immoo hanqinni information hin jiru jedha. Assumptionii perfect competition keessaa tokko jechuudha. It's a market structure characterized by a complete absence of rivalry among individual firms. Firmi tokko gidduu wal dorgommiin hin jiru jenneerra. A market is said to be pure competition or perfectly competitive market if the following assumptions are satisfied. Kun isuma duraarra deebi'a. Large number of sellers in the buyer. Homogeneous product. Homogeneous product jechuun productiin firmiin tokko firmiin kan biraa dhiyeessu. Perfect competition keessatti productii wal fakkaataa ta'edha jechuudha. Perfect mobility of factors of production. Factor of productioniin yookiin inputiin perfect mobility jiraachuudha. Sirriitti biyya sun keessa yookiin immoo gabaa sun keessa sirriitti socho'uu danda'a. Firmii hundiyyuu walqixa access gochuu danda'a input jechuudha. Free entry and exit. Firmiin kamiyyuu gabaa perfect competitionitti seenuudhaafis keessaa bahuudhaafis salphaadha jechuudha. Jalqabuuf namatti hin ulfaatu, baareerii baay'een hin jiru jechuudha. Free entry jechuun keessaa bahuunis immoo salphaadha. Perfect knowledge about market condition. Inni bitus inni gurgurus kana jechuun firmiis haa ta'u seeleriinis baayeriinis informationii walqixa ta'eef informationii gahaa qaba. There is no information asymmetry. Hanqinni informationii yookiin hanqinni beekumsaa hin jiru jechuudha. Gatii product irrattis quality productis yoo ta'e gatii productis yoo ta'e firmiin sirriitti beeka, inni bitus immoo sirriitti beeka jechuudha. Seeleriinis baayeriinis full informationii qabu jechuudha. Assumptionii perfect competition keessaa tokko isa kana. Inni kan biraa immoo no government interference. Mootummaan gidduun seenu. Na firmiis price taker. Firmiin yookiin kaampaaniin product tokko oomishee gurguru gatii product suni ofiisaa murteessuu hin danda'u. Gatiin product kan murtaa'u gabaadhaanidha malee firmiin ofiisaa price murteessuu hin danda'u jechuudha. Firmiin price makerii miti. Kanaafuu price takeridha. Price gabaan murteessee gurgura malee ofiisaa amma naannoo gurgura product koodee murteessuu hin danda'u jechuudha firmiin. Demand curve horizontal. Inni kunis immoo demand curve isaa horizontaalidha jechuudha. Kana jechuun firmiin tokko product baay'ee oomishe, xinnoo oomishe, baay'ee gurguruudhaaf, xinnoo gurguruudhaaf piraasiinuma the same ta'een gurguraa jechuudha. Kana giraafii isaa isinitti agarsiisaa irra ilaalla. Peejittaan irratti piraasii walqixa marjinaal riiviiniyuudhas jedha. Kana sittaansanii kan laallu ta'an rakkoon qabu. Cost demand in the revenue function under perfect competition. Average variable cost and average cost have U-shape due to the low variable proportion in short run and the low return to scale in long run. Egaa as keessatti average variable costiinis U-shape qaba. Sababa maaliitti? Short run irratti sababa low variable proportionitti. Long run irratti immoo sababa low return to scale'itti jechuudha. Low variable proportion jechuun egaa hamma inputiin baay'ee dabalaa deemu riizaaltiin argamu yookiin immoo riiviinuun argamu hir'achaa deemaa jechuudha. Under perfect competition market structure large number of sellers selling homogeneous products. Each seller is price taker in perfectly competitive market. Perfect competitive keessatti large number of selleriitu jira. Productiin isaanii immoo homogeneousidha. Identical productidha jechuudha. Productii wal fakkaatu gurguru. Sababa kanaatti seeleriin hundiyyuu yookiin firmiin hundiyyuu price takeridha.
piraasii gabaan murteesseen gurguru malee ofii piraasii murteessuu hin danda'anii jechuudha. If seller charges higher price than the market price to get large revenue, nobody will buy the product. Fakkeenyaaf dhaabbanni inni tokko revenue guddaa argachuudhaaf galii guddaa argachuudhaaf product isaa gatii guddaadhaan gurgura yoo jedhe gatii gabaa murteessee olitti gatii guddaadhaan gurgura yoo jedhe namni dhufee sarraa bitu hin jiru. Kanaafuu nama sarraa bitu waan hin arganneef dirqama hamma gabaa murteesseen gurguraa jechuudha. Thus, firm operating in perfectly competing market are price taker and sell any quantity demand as ongoing market price. Firmiin as keessatti price takeridha. Ongoing market price idhaan gurguraa jechuudha product isaa kamiyyuu. Asitti kana wajjin ilaallu. Demand function that individual seller faces perfectly elastic. Demand functioning kaas keessatti perfect competition keessatti elastikii yookiin horizontal line kun asitti karaa kana y-axis irra price jira, x-axis irra immoo quantity of output dha amma gurguramu. Kanaafuu demand functioning kun sararri kun horizontal ta'e kun demand dha. Demand walqixa marginal revenue ti, walqixa price ti. As keessatti demand marginal revenue price akkasumallee average revenue walqixadha horizontal line dha. Kana jechuun quantity of output baay'ee ta'us irra xinnoo ta'us piraasiin dhaabbataadha bakka. Piraasii gabaatu murteessa waan ta'eef amma quantity of output faana hin jijjiiramu jechuudha. Individual firm demand curve under perfect competition market is horizontal line with intercept as the market price. This indicates that sellers sell any quantity demand at the ongoing market price and buyers buy any amount they want as the ongoing market price. Selleriinis kan gurguru, buyeriinis immoo kan bitatu gatii gabaa murteesseenidha jechuudha. The demand curve indicates a single market price at which the firm can sell any amount of the commodity demanded. Quantity baay'ees yoo gurgure sinasee fakkeenyaaf quantity xinnoos yoo gurgure piraasiin garuu dhaabbataadha isuma sunidha jechuudha. As keessatti nuti qabachuu qabnu piraasiin walqixa demand curve, walqixa marginal revenue, walqixa average revenue ti. Kana lamaan baay'ee hubachuun barbaachisaadha. Inni jalqaba irra jiru kun market demand and supply curve dha. Kun kan gabaa walii galaa jechuudha. Kan markettiiti malee kan individual firm miti inni jalqabaa kun. Inni lammaffaa immoo individual firms demand curve dha. Kanaafuu kan market demand curve inni jalqabaa kuni supply'n kunoo asii oliidha. Demandiin immoo kunoo asasiin gadee jiru kanadha jechuudha. Bakkatti supply fi demand wal kutu pointii kanarratti equilibrium price fi equilibrium quantity of output argama jechuudha. Bakkatti supply fi demand wal cross wal godhu kanarratti pricein isaa murtaa'a. Equilibrium pricein kunooti, equilibrium quantitynis kunooti. Bakkatti market demand fi supply cross wal godhee pricein murtaa'e kanarratti piraasii pointii kanarra jirtu irrattidha jechuudha. Individual firmiinis dhufee kan irratti gurguru piraasiidhuma kana fayyadameeti. Kanaaf waan individual firmii immoo yeroo ta'u piraasiin horizontal line demand curve isaa kun horizontal line kanadha. Firmis demand curve. Kanaafuu isa gabaan murteesse supply fi demand gabaa irratti hundaa'uudhaan piraasii murtaa'e kana fayyadamuudhaan individual firmiinis asitti piraasii kanaan gurguraa jechuudha. Kanaafuu individual firmiin piraasii ofiisaa murteessuu hin danda'u, piraasii gabaa murteesse fayyadama kan jennu kanaafidha. Kanaafuu units of output quantity fakkeenyaaf horizontaalii kanarra jira. Quantity baay'ee asii gurgures, quantity xinnoo gurgures piraasiin piraasii gabaa murteesse isa dhaabbataa fayyadama jechuudha. Kanaafuu individual firms demand curve horizontal line kanadha jechuudha. Kan marketii garuu downward sloping kanadha. Demand curve kan marketii yoo ta'e downward sloping kanadha. Kan individual firm garuu horizontal line dha jechuudha. Perfect competitive keessatti. Bifuma kanaan given the horizontal demand function at the going market price, the total revenue of firm operating under perfect competition is given by product of market price and the quantity of sales. As keessatti total revenue price times quantity dha. Hammuma quantity of output guramaa jiru dabalamu, amma quantity of output dabalamu
total revenue'n asii ol dabalaa deemaa jechuudha bifa kanaan. Because total revenue equal to price times quantity waan ta'eef quantity nama dabalaa deemu total revenue'n wajjin dabalaa jechuudha. Pricing garuu constantidha. Gabaatu murteessaa waan ta'eef pricing constantidha. Garuu amma quantitiin baay'een gurguramaa deemu total revenue'nis ammasuma dabalamaa because total revenues price times quantity waan ta'eef akkas upward sloping line kanadha jechuudha total revenue. The marginal revenue in the average revenue of firm operating under perfect competition are equal to market price. Kanaafuu firmii tokkoof marginal revenue'n walqixa average revenue walqixa market priceidha. Akkuma dura jennee iddoo kanarratti an individual firmii demand curving walqixa priceiti walqixa marginal revenue'ti walqixa average revenue'ti. Kana proof goone bifa kanaan ilaaluu dandeenya. By definition, marginal revenue is change in total revenue that occurs when one more unit of output is sold. Hiikumti marginal revenue jalqaba yeroo one more outputiin gurguramu. Outputiin tokko yeroo extra yookiin dabalataan outputiin tokko yeroo gurguramutti additional revenue argamedha. Marginal revenue jechuun change in total revenue'dha jechuudha. Kanaafuu marginal revenue equal to derivative of total revenue with respect to quantity. Kana jechuun marginal revenue is slope of total revenue'dha jechuudha. Kanaafuu marginal revenue equal to derivative of total revenue over marginal revenue equal to slope of total revenue waan ta'eef slope jechuun immoo derivative'dha, first derivative'dha. Kanaafuu marginal revenue equal to derivative of total revenue with respect to quantity of output'dha. Kanaafuu bakka total revenue jennu kanatti price times quantity bakka buusuu dandeenya. Price times quantity bakka buusuudhaan derivative of price times quantity with respect to quantity of output. Kanaafuu amma variablein keenyaan derivate goonu with respect to Q'dha waan ta'eef price akka constantitti consider goona. Price alabaa derivative of Q with respect to Q'in tokkodha wal balleessa jechuudha. Kanaafuu price qofa tapha. Kana jechuun marginal revenue walqixa price ta'a jechuudha. Hence, for a firm operating under perfect competitive market, marginal revenue equal to price ta'a jechuudha. Average revenue is total revenue divided by quantity of sales. Egaa average revenue jechuun immoo total revenue hiruu quantity of output'iti. Kanaafuu average revenue jechuun total revenue over Q'dha. Total revenue immoo price times quantity'dha. Kanaafuu price times quantity over Q jenna. Q'in Q'dhaan yeroo wal balleessu P qofa ta'a jechuudha. Kana jechuun average revenue'n walqixa price ta'a jechuudha. Hence, for a firm operating under perfect competitive market, average revenue equal to price. And since price equal to marginal revenue, it follows that jalqaba marginal revenue'n walqixa price akka ta'e arganne itti aansuudhaan immoo average revenue'n walqixa price akka ta'e arganne. Kana jechuun sadan isaanii walqixa jechuudha. Price walqixa marginal revenue walqixa average revenue ta'a jechuudha. Walumaa galatti as keessatti kan nuti hubachuu qabnu perfect competitive marketii keessatti firmii tokkoof price walqixa marginal revenue walqixa average revenue'dha jechuudha. Egaa makan laalaaru perfect competitive marketidha microeconomics 1 chapter 5 dha jechuudha. Iduma laalaa jirtanii gidduutti immoo mee subscribe godhaa chaanaalii kana. Barattoota hedduu qaqqabaan jiru viyuun isaas baay'ee xinnoodha. Amma danda'ametti seeraan isinii ibsuuf yaalii gochaa jirra. Baay'ee barattoota ikoonomiksii ni fayyada waan ta'eef chaanaaliin kuni mee hundi keessanuu amma yeroo kanatti subscribe godhaa. Viidiyoo kanallee laayik godhaa. Yeroo laayik gootanii algooriizimii yuutuubii puush gochuudhaan barattoota hedduu akka qaqqabu gargaara waan ta'eef laayik godhaa. Akkasumallee barattoota wajjin baratan itti himuudhaan akka kana ilaalan godhaan isiniin jedha. Itti aansuudhaan immoo short run equilibrium of the firm. Short run equilibrium ilaallaa jechuudha perfect competitive keessatti. A firm is said to be in equilibrium when it maximizes its profit. Walumaa galatti firmiin tokko equilibrium irra jira kan jedhamu yeroo profitiin isaa maximize ta'udha jechuudha. Kanaafuu profit jechuun immoo total revenue minus total costidha.
Under perfect competition, firm is said to be in equilibrium when it produces that level of output which maximizes its profit given the market price. Market price irratti hundaa'uudhaan egaa perfect competitive keessatti piraasii kan murteessu maarkettiidha. Piraasii gabaatu murteessa malee individual firmii miti jenneerra. Kanaafuu market price sun irratti hundaa'uudhaan yeroon itti profitiin isaa maximaayis ta'u equilibrium irra jira jedhama jechuudha. Pointii equilibrium barbaade jechuun pointiitti profitiin maximaayis ta'u barbaade jechuudha. The level of output which maximizes the profit of the firm can be obtained in two ways. Egaa equilibriumiin karaa lamaan argama. Short run equilibriumiin jechuudha perfect competition keessatti inni tokko total approach jedhama, inni kan biraa marginal approach jedhama. Ammamee tokkoon isaa yoo ilaallu. Total approach. The profit maximizing level of output is that level of output at which vertical distance between total revenue and the total cost curve is maximum. As keessatti equilibrium irra jira kan jedhamu akka total approachiitti firmiin tokko equilibrium irra jira kan jedhamu bakka itti vertical distance between total revenue fi total cost maximum ta'edha. Mee graafii kana haa ilaallu. Straight line upward sloping ta'e kun total revenue dha. Straight line kun total revenue dha. Egaa inni shape kana inni qabu kun immoo total cost dha. Total cost ni egaa fluctuator bifa kanaani. Fakkeenyaaf bakka naannoo kanatti amma dhufee as ga'utti total costiin gubbaarra jira. Revenue garuu jalarra jira. Luusiidha jechuudha. Pointii kanarra eegaluudhaan amma dhufee pointii kana ga'utti immoo total revenue gubbaarra jira. Total costiin immoo jalarra jira. Kanaafuu revenue'n costii caalee waan jiru profit argachaa jira jechuudha naannoo kanatti. Amma pointii kanaa kaasee asii olii immoo total costiin gubbaarra jira. Revenue'n immoo gara gadi jira waan ta'eef loosiidha jechuudha naannoo kanatti immoo. Kanaafuu akka total approachiitti equilibrium irra kan jiru bakkatti vertical distance between total revenue and total cost maximum ta'edha jechuudha. Kanaafuu bakka kanatti vertical distance between total revenue and total cost maximum irra jira. Iddoo kanatti equilibrium point irra jira jechuudha. Kanaafuu pointiin itti maximum ta'e kun distancein total revenue total cost maximum ta'e kun point of equilibrium dha. Kanaafuu qixuma kanaan gad dhufuun equilibrium quantity bakka kanadha jechuudha. Bifa kanaan arganna. Provided that the total revenue curve lies above the total cost curve at this point dha. Iddoo kanatti maximum ta'uu isaa qofatu ilaalama osoo hin taane distancein total revenue total cost gidduu jiru maximum ta'uu isaa qofa ilaalama osoo hin taane total revenue immoo gubbaarra jiraachuun isaa check ta'uu qaba. Total revenue gubbaarra nyoolle taanaan loosii ta'a waan ta'eef. Amma garuu total revenue gubbaarra jira iddoo kanatti total costiin jalarra jira. Kanaafuu revenue costii caalee jira jechuudha. Kanaafuu profitii keessa jira. Profitii keessa bakka jirutti distancein isaa maximum bakka inni ta'u kun equilibrium point ta'a jechuudha. Inni lammaffaa marginal approach dha. Marginal approachin immoo the profit maximizing level of output is at the level of output at which marginal revenue equal to marginal cost and given marginal cost is increasing. Akkasa kanatti immoo akka marginal approachitti immoo point of equilibrium kan argamu bakkatti marginal revenue walqixa marginal cost ta'ee fi marginal costiin immoo increasing ta'e conditionii lama qabaachuudha inni kun. Inni jalqaba marginal revenue walqixa marginal cost ta'uusaa first conditionidha. Second condition immoo marginal cost is increasing ta'uunsaa check ta'uu qaba. Kanaafuu mee graafii kana haa ilaallu. Kun asiin quantity of output jira. Bifa kanaan horizontal line kun price dha. Walqixa marginal revenue, walqixa revenue, walqixa price kan ta'edha. Amma asirratti kan nuti barbaannu bakkatti marginal cost, marginal revenue walqixa kun marginal cost yoo ta'u horizontal line kun immoo marginal revenue. Bakka lamatti marginal costiin pointii kanarrattis asikee pointii kanarrattis bakka lamatti wal kutee jira. Marginal costiin marginal revenue faana walqixa kan ta'e pointii lamarratti. At this point and at this point. So second condition adda baasna jechuudha. Marginal cost is increasing bakka ta'e. Bakka pointii kanarratti yoo ta'e marginal costii walqixa marginal revenue ti garuu marginal costiin decreasing dha. Kun asiin gadi deemaa jira.
Kanaafuu hin ta'u jechuudha. Poointii isa lammaffaa kanarratti garuu marjinaal koostii walqixa marjinaal riiviiniidha. Marjinaal koostiin immoo inkiriiziingiidha. Asii ol deemaara. Kanaafuu ikilibireem poointiin keenya poointii kanaa jechuudha. Ikilibireem haappatiin QE bakka kanaa jechuudha qixxee suni. Whether the firm in the short run gets positive or zero or negative profit depends on the level of average total cost at equilibrium. Egaa perfect competitive keessatti firmiin tokko positive profit argachaa jira moo zero profit argachaa jira moo negative profit argachaa jira kan jedhu adda baasuudhaaf average total cost isaa irratti hundoofna jechuudha equilibrium irratti. Thus depending on the relationship between price and average total cost, the firm in short run may earn economic profit. Amma kana murteessuu fi hariiroo piraasii fi average total costiin equilibrium point irratti qaban irratti hundaa'uudhaan firmiin economic profit argachuu danda'a, normal profit argachuu danda'a, incur loss yookiin immoo kisaaraa keessas jiraachuu danda'a jechuudha. Isa kan akkamitti murteessina kan jedhu asirraa ilaallu keessiin jalqaba economic yookiin immoo positive profit. Egaa economic profit jechuun hiiksaa total revenue minus economic costidha jenneerra. Economic costiin immoo implicit costis explicit costs of keessaa qaba. Total revenue irraa implicit costis explicit costis hir'isuudhaan kan nuti argannu economic profitidha. Kanaafuu firmiin tokko positive economic profit kan qabaatu yoo maal ta'edha kan jedhu mi'a ilaallu. If the average cost is below the market price at equilibrium, the firm earns a positive profit equal to area between average total cost curve and price line up to the profit maximizing output. Graafiidhuma kana ilaallu equilibrium pointiin bakkatti marginal revenue walqixa marginal cost ta'edha waan ta'eef marginal costiin graaf of marginal costiin ishii kanadha sheeppiin ishee. Marginal revenue immoo kunoo horizontal line dhufe kana demand garbii isaati. Kanaafuu marginal revenue walqixa marginal cost kan ta'e equilibrium pointiin isaa pointitti kanadha jechuudha. Pointiin diimaadhaan asinitti agarsiisaa argamu equilibrium pointidha jechuudha. Kanaafuu equilibrium haappatiin immoo QE iddoo kanadha. Kanaafuu equilibrium pointii irratti bakkatti marginal revenue marginal cost mana walqixa ta'etti average cost is below price yoo ta'e positive profit argachaa jira jechuudha. Kunooti piraasiin kun iddoo kanadha. Piin kanadha jechuudha. Piraasiin bakka walqixa marginal cost marginal revenue walqixa ta'e kana irrattidha waan ta'eef piraasiin kunooti gubbaarraadha. Average costiin garuu pointii kana irratti iddoo kanadha. Giraafiin average cost isa kana waan ta'eef at marginal costiin bakka marginal revenue ufaana walqixa ta'e QE kana irratti average costiin minimum average costiin ishii iddoo kana pointitti kanadha jechuudha. Kanaafuu piraasiidha gadi ta'e average costiin piraasiidha gadi waan ta'ee jiruu fi positive profit argama jechuudha iddoo kanatti. Positive profitiin isaa immoo area between average total cost and price lineidha. Area price line kana gidduu fi average cost kana gidduu jiru eriyaan shaded ta'e kun profitidha jechuudha. Bakkatti equilibrium irratti average costiin less than price yoo ta'e positive profit jira. Profitiin sunis immoo area between price line and average costidha jechuudha. Inni lammaffaa immoo loss. Firmiin tokko ankassaru yookiin loss kan godhu yoo maal ta'edha kan jedhu ilaallu. Inni kun immoo faallasa profitii jechuudha. If average cost is above market price at equilibrium, the firm earns negative profit. Jalqaba pointii equilibrium addaan baasu kana. Pointii equilibrium jechuun bakkatti marginal costiin walqixa marginal costii fi marginal revenue bakkatti walqixa ta'edha jechuudha. Kanaafuu as keessatti marginal revenue horizontal line kanadha walqixa piraasii faana walqixa ta'e kanadha. Marginal revenue kana line kana. Marginal costiin immoo kunoo asiin sallufu kanadha. Bakkatti marginal costiin marginal revenue faana walqixa ta'e pointii equilibriumiti jechuudha. Pointii equilibriumii kanarratti average costiin eessa jira kan jedhu ishee goona. Loss godhamoo positive profit argatamoo kan jedhu adda baasuudhaaf bakkatti marginal revenue walqixa marginal cost ta'e pointii equilibriumii kanarratti average costiin eessa jira kan jedhu ishee goona. Kunooti pointii equilibriumii kanarratti average costiin graafiin average costii kana waan ta'eef average costiin immoo iddoo kana jira. Kanaafuu average costiin
piraasiidhaa ol ta'e jechuudha. Asii yoo dhumne qixxee average costiitii yoo as dhumne average costiin as jira. Piraasiin immoo garagaree jira. Kanaafuu average costiin piraasii waan caaleef luus godhaa jechuudha fiirmiin kun. Kanaaf hammamiin luus godha yoo inni immoo eriyaa biitiin piraas laayinii fi average costii kana gidduu. Eriyaan sheedir ta'e kun eriyaan kalarii kanaan agarsiifame kun luusiidha jechuudha. Inni itti aanu immoo normal profit yookiin zero profitidha jechuudha. At a normal profit or zero profit break even pointidha jedhama jechuudha. Inni kun immoo equilibrium irratti average cost equal to market price yoo ta'e. Average cost fi market price wal qixa yoo ta'e normal profit argachaa jira jechuudha fiirmiin. Kan immoo ilaallu jalqaba pointii equilibrium addanaa baasna. Pointiin equilibrium marginal cost marginal revenue dhanneerra. Kunooti horizontal line kun marginal revenue dha. Marginal costiin immoo kunooti pointiin isaanitti cross wal godhan iddoo kanadha. Bakkatti marginal costiin marginal revenue faana wal qixa ta'etti average costiinis immoo achumarra wala kunooti. Marginal costiin bakka marginal revenue ta'etti average costiinis asuma. Kanaafuu piraasiinii fi average costii wal qixa ta'e jechuudha. Iddoon kun break even pointidha. Normal profit argataa jechuudha. Kana jechuun economic profitiin isaa zeeroodha. Positive as miti, negative as miti. Because average cost equal to price ta'e waan ta'eef at equilibrium point jechuudha. Kanaafuu keezii sadi jira. Inni jalqaba economic yookiin positive profit. Inni kun at equilibrium point piraasiin greater than average cost yoo ta'e yookiin immoo average cost is less than price yoo ta'e economic profit. Luusii kan jedhamu immoo at equilibrium point average cost is above market price. Kana jechuun average cost market price yoo caala luusii. Average cost market price waan wal qixa yoo ta'e equilibrium irratti inni kun immoo normal profit yookiin break even point jedhama jechuudha. Ani itti aanu shut down point jedhamu. Shut down point jechuun bakkatti fiirmiin tokko yoo maal ta'e cufama. Yoo maal ta'e gabaa keessaa bahuu qaba. Yoo maal ta'e production isaa addaan kutuu murteessa kan jedhu ilaallu. The firm will not stop producing simply because average cost exceeds price in the short run. Fiirmiin tokko luusii keessa jiraateedhaaf shut down hin ta'u. Luusiidhuma keessa waan jiraate qofaadhaaf simply callisee hin cufamu. Fakkeenyaaf isa luusii kana keessatti average costiin piraasii caalee jira. Average costiin piraasii caalee jiraatus garuu kanarraa ka'uudhaan cufamuu qaba jedhee fiirmiin kun murteessu jechuudha. Hiiree maal gochuu qaba kan jedhu ilaallu. The firm will continue to produce irrespective of the existing laws as far as the price is sufficient to cover the average variable cost. Piraasiin isaa average costiidha gadi ta'uyyuu fiirmiin sun production isaa ittuma fufa. As far as price is sufficient to cover average variable cost. Piraasiin isaa average variable cost isaa hamma cover gochuu fi dandeetti itti fufeetumaan produce godhaa jechuudha. Kanaafuu fiirmiin tokko shut down ta'uudhaaf cufamuudhaaf kan inni irratti hundaa'u average costii qofa osoo hin taane average variable costidha kan laallama. Average costii yoo ta'e average fixed costis variable costis of keessaa qaba. Average costiin jechuudha. Kanaafuu shut down pointiin kan inni irratti murtaa'u average variable costidha malee average cost irratti miti jechuudha. Kanaafuu if price is larger than average variable cost still continues production. Sirriitti akkana hubattan kanan barbaadu piraasiin average costiidha gadi ta'ullee piraasiinsa average variable costiidha ol ta'eera taanaan production isaa ittuma fufaa jechuudha fiirmiin. But if price is smaller than average variable cost piraasiinsa average variable costiidha gadi ta'eera taanaan garuu the firm minimizes total loss by shutting down. Shut down gochuudhaan production sun dhaabuudhaan total loss isa minimize godhaa jechuudha fiirmiin. Kanaafuu price is greater than average variable cost taanaan production itti fufa. Price is less than average variable cost taanaan production hin dhaabbata jechuudha. Thus price equal to average variable cost is shut down point. Egaa shut down pointiin bakkatti price wal qixa average variable cost ta'edha malee bakkatti price wal qixa average cost ta'e miti jechuudha. Kun yeroo baay'ee qormaata farra kan dhufuu danda'udha sirriitti qabadha. Shut down pointiin maal yoo jedhame bakkatti price wal qixa average variable cost ta'edha jechuudha. Mee giraafii kana salphumatti ilaallu konseptii kana understand gochuudhaaf asiin kunooti piraasiin jira piin kunooti quantity of outputiin kanadha. Average variable costiin
kunooti piraasii faana wal qixadha. Pointii piraasiin irratti average variable cost faana wal qixa ta'u kunooti. Average costiin garuu ol ka'ee jira. Firmiin kun luus gochaara. Maalla average cost is greater than price. Average costiin pointii kanarra yoo finne kunooti naannoo kana jira average costiin. Average costiin piraasii waan caalee jiru firmiin kun luusii keessa jira. Luusii keessa jiraateedhaaf garuu miti. Kan inni shutdown ta'u hiree average variable cost irratti hundaa'a jenneerra. Asirratti pointii isa kanarratti garuu piraasii wal qixa average variable cost ta'edha. Iddoon kun pointii shutdown pointii ta'e jechuudha. Bakkatti piraasiin wal qixa average variable cost ta'e waan ta'eef shutdown pointiidha jedhama jechuudha. Firm will stay in short run if price is greater than average variable cost. Pricing average variable cost irra ol taanaan production isaa itti fufa. Pricing wal qixa average variable cost yoo ta'e garuu pointii shutdown irratti jechuudha. Yoo barbaade itti fufa yoo barbaade inni isa bakkatti pricing wal qixa average variable cost ta'etti. Loosiin inni yoo production itti fufe isa mudatuu fi loosiin inni yoo production sun dhiise isa mudatu wal qixa iddoo kanarratti. Pricing wal qixa average variable cost bakka ta'etti loosiin yoo inni production itti fufee fi loosiin yoo inni production addaan kute isa mudatu wal qixa. Kanaafuu itti fufus dhiisus riizaaltiin isaas seemiidha jechuudha. Bakkatti pricing wal qixa average variable cost ta'etti. Garuu pricing less than average variable cost ta'e taanaan itti fufadha taanaan loosiin yoo inni production itti fufe isa mudatu guddaadha jechuudha. Kanaafuu yoo cufe yoo shutdown godhe isaa wayya prices less than average variable cost taanaan jechuudha. Kanaafuu pointiin shutdown pin wal qixa average variable cost bakka ta'e kanadha. However, if the market price falls below average variable cost, pricing average variable cost irra gadi taanaan or if total revenue of firm is not sufficient to cover at least total variable cost. Egaa pricing average variable cost irra gadi ta'e jechuun total revenue isaa at least total variable cost isaallee cover gochuu hin dandeenye jechuudha. Revenue'n walii galatti hin argatu total revenue isaa total variable cost illee cover gochuu hin dandeenye jechuudha. Kanaafuu firmiin dirqama cufamuu qaba shutdown ta'uun dirqamadha jechuudha. Maal yoo ta'e pricing less than average variable cost taanaan shutdown ta'uun dirqama. Pricing wal qixa average variable cost bakka ta'e jirutti garuu firmiin indeterminateedha. Cufus dhiisus riizaaltii isaa wal fakkaata. Loss from staying in loss from exitii faana wal qixaadha. Pricing wal qixa average variable cost bakka ta'etti. Pricing less than average variable cost taanaan garuu dirqama cufamuu qaba. Egaa kana mammaatti ilaallee paartii waanidha. Micro economics waan chapter 5 perfectly competitive market paartii waanidha. Itti aansuudhaan immoo paartii 2 example kana ilaaluudhaan itti fufna akkasumallee long run productionis kan wajjin ilaallu ta'a. Paartii 2 asuma jalatti argattu. Paartii 1 kana waan ilaaltaniif galatooma. Chaanaalii kana subscribe gochuun dagatiina. Hiriyoota keessaniif illee share gochuun dagatiina. Yaada qabdanis immoo nu barreessaa waan siniif hin galle nu jajjabeessuudhaafis yaada nu kennu barbaadan kamiyyuu nu kennuun dagatiina. Paartii 2 kan wajjin ilaallu ta'a.